Hiriyaa ashama akkam jirtu hordoftoota Saadoo Art karaa YouTube ittiin hordofaa jirtan egaa har'as akkuma isin dura sagantaalee waa irraa barattan jedheetiin yaada tokko isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira. Sagantaa har'aa irratti namoonni akka haarawaatti miseensa YouTube keenya taatan subscribe, share fi like gochuudhaan sagantaan keenya battalumatti akka isiniif dhaqqabu share, like fi notification button isan akka tuqxan dhaamsa ko isiniif dabarsa. Egaa sagantaa kana har'aa irratti seenichi akkana ture. Gurbaa tokkotu saree tokko qaba. Saree isaa kana gara laga adeemuudhaan sarichi bishaan irra bifa salphaa ta'een fiigee cehee irra deemee osoo jalan daakin jechuudhaan laga kana akka qaxxaamuru barsiise. Bu'aa bahii baay'ee booda sarichi kun bishaan kanarra hiikee bishaan jala osoo hin tariin bifuma leenjicha kana milkaa'ee xumuree jechuudha. Achi gurbichi saree leenjise kun baay'ee gammachuudhaan namoota isatti dhihoo jiran agarsiisuu qaba jedhee guyyaa tokko hiriyyaa isatti baay'ee dhihoo jiru tokko qabatee gara lagaa dhufaa jechuudha. Erga gara lagaa dhufaniin booda abbichi sarichaas mallattoo wayyoo sarichatti agarsiisu sarichi kun bishaanirra fiiguudhaan bifa adda ta'een fi baay'ee nama ajaa'ibsiisuun bishaan kana qaxxaamuree irra fiigee irra akka barbaade ta'eetiin as deebi'ee jechuudha. Achi abbaan sarichaa kun hiriyyaa isaa kanarraa yaada ijaarsaa tokko eeggataatiin ture maaltu itti dhaga'ama ka jedhu gaafatti osoo eegu jecha. Sarichi bishaanirraa fiigee qaxxaamuree as deebi'een booda hiriyyaan kiyya na dinqisiifata jedheetiin abbaan sarichaa osoo eegu hiriyyaan isaa kun garuu wanta akka yaada ijaarsaas ta'ee yaada wanta akka dubbachuu hin dandeenye. Egaa abbichi sarichaas hiriyyaa isaa kanarraa daqiiqaa muraasaaf yaada tokko naaf kenna jedheetiin eegaatiin ture. Garuu hiriyyaan isaa kun wanta akka itti fakkaannee sirmaayyuu isumaa irraanfatee wantoota naannoo san jiran qofa lallaaluu irratti attention isaa godhee jechuudha. Achi hiriyyaan isaa kun abbaan sarichaa jechuudha. Keessoo isaatti aaruudhaan maal jechuudha sarichi ani yeroo hedduu leenjisaatiin ture haala adda ta'een gocha kana raawwateetiin milkaa'eetiin jira. Hiriyyaan kiyya kun maaliif yaada tokko naan kennine jedheetiin keessa isaatti of gaafate. Achi gaafachuu qaba jedhee hiriyyaa isaa kana gaafate. Mee sareen koo kuni akkanatti bishaan kana gubbaarra fiigeetiin bifa nama dinqisiisuun qaxxaamuree as deebi'ee jira. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Mee maal si fakkaata jedheetiin gaafate. Achi booda hiriyyaan isaa kunis egaa akkana nu baddetti sareen kee kuni wanti akkana gubbaa irra fiiguuf bishaan jala daakuu waan hin dandeenyee fi kanaaf gubbarra fiigaa jedheen. Kana jechuun ammoo sareen kee bishaan daakuu hin danda'u jedhee harkatti tuffatee jechuudha. Kana jechuun maal akka ta'e isinitti himuun hin barbaachisu. Namoonni hedduun jireenya keenya keessatti wantoota nu aarsaa hedduu itti kafallee bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan ittiin milkoofne tokko haala salphaa ta'een haala hin eeggamne namoota nu abdannurraa aamilee nu cabsuudhaaf kan deeman hin dhabamu. Egaa kana keessatti wantoota hedduu barattan jedheetiin hin abdadha. Isin wantoota karoorfattan irratti wantoota abjuu keessan irratti namootarraa waan gaarii qofa hin eegina. Aamilee isin cabdee karoora keessan irraa kaayoo keessan irraa duubatti gonkumaa akka hin deebine wanti isin godhuu qabdan abjuu keessan karoora keessan galmaan gahuu irratti malee namootarraa waan gaarii qofa akka hin eegne jechuun barbaadeeti. Egaa hordoftoota Saadoo Art karaa chaanaalii kee'ootiin na hordofaa jirtan seenaa gabaabaa kanarraa
waan guddaa baratan jedheetiin abdadha. Sagantaa itti aanu irratti sagantaa waan guddaa irraa baratan jedheetiin abdadha tokko qabadheetiin isiniif dhufa. Namoonni hanga ammaatti YouTube keenya subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan gamanumaan isin hubachiisuun barbaada. Sagantaa darbe irratti namoonni hedduun channel keenya subscribe gochuudhaan haamilee guddaa sagantaa kana caalaa akka hojjennu nuuf haamilee kennitan baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Egaa hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Bye bye.